Yoo ta'eyyuu yoo ta'eyyuu har'asni yaadadhaa akka waan kalee dhugaamoo abjuudha waan insaan hangalle ururseen jaalala kee laphee kootti baadhe gargaarsas dhabee hedduun waliin dhiphadhe mi'aa jiruu jibbee baay'een of tuffadhe siin mo'ameen kufee lafarra gangaladhe sitti baafachuuf akkayyuu mudadhe oowwi keessaan eegale gubaan laphee dhaqqabe laboo basaniin ture kan fuulli koo dhibame yeroo foftuu la hunduu barii lafaani dhimimmisa mana kabaan badde arfaasaan dhimmisa siin jechaan ture ammas sin yaadachiisa waa hundi keetuu na biratti akka gaaraa laadhee ol hin dhaqqabu maafan of dhukkubsa garaa narraa fagoo jirta natti dhufa fooliin kee akka waan dhiyoo gaara irraan taraa sagalee keen dhagahaa walitti kennaa gaaraa siyaamu hin owwaattu kan kee maalumaan tara waan lafa kanarraa naaf caalta hundumarraa caachiseen si qabadha lubbuu ilma namaarra mataa kootiin si baadha ol fuudhee awwaararraa kunuunseen si jiraachisa laadhee dhangaa jaalalaarraa siin soora'anoo waan humna koorraa fedha kee guutuuf ani yoomuun hin joora siif jecha ani gufuu halkaniin dhaanamee mukni na bocoora hin taa'u hin ifadhu dabqa koo xuruuree dhiiga koos dhangalaasa lagaaf gaara bu'ee bahee dhiigaan xurree baasa qabeenyan har'a dhabee samii natti jiru guyyaa tokko nin buusa har'a yoo ta'eyyuu qabeenyaan hiyyeessa jaalalaan dhabeessa amalaan calleessa beekumsaan walakkeessa yaa nuyi waariyoo lafti garaa keessa deebii gaafii kanaa gaafa rabbiin jedhen deebisa hundumaa laali boru akka har'aami kan siif dhangala'u bishaanii miimimmaani jaalala keetiin boohaa ollaa gamsa hin jiru akka adaammii turee bubbullaan ni hadhaawa mi'aani mee takkana laali sagal aggaami maqaa koos yoo waamuu lagatte kan feeteen na yaami siifan owwaadhaani turee bubbulee haa fagaatullee ni waamta dirqamtee har'a yoo hin dhufin nagaatti guyyaa sana hunduu wal bira dabarte ani nuyi waariyooti guyyaa 19 ji'a 4 bara 2016 iisii jimaata